Hai, akkam jirtu kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota chaanala keenya. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo ani guyyaa har'aa qabadhee dhufe yookaan barnoonni ani guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufe barnoota ajaa'ibaa jedhee yaadu baay'ee kan viidiyoo duraan hojjedhee hin beeknerraa adda kan ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Akka itti gammadanii fi akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo ani qabadhee dhufe kunis akkuma taayitilii viidiyoo kanaa yookaan mata duree viidiyoo kana irratti agartanii shamarran mana madaami hojjetanii kaameraa security ta'e yookaan kaameraa icciitii ta'e kan isaan hin beekne warri abbaa manaa yookaan warri madaamiin isaanii dhoksanii kaa'anii waan isaan hojjetan galgala ittiin ilaalan akkamittiin akka xalafanii hordofuu danda'an fi irraa of eeggachuu danda'an qabadhee dhufeen jira. Kanaafuu hin jaallatu jedhee nana mana yookaan hin jaallanne ta'es koomentii irra naa kaa'a. Isa malees kaameraa kan nama barbaanne kan hiriyaa keenya kan jaalallee keenya kan ijoollee keenya kan nama barbaade ta'uu danda'a. Kaameraa bilbila nama kan barbaanne kan ittiin xalafuu dandeenyu qabadhee isiniif dhufeen jira. Kanaafuu gara viidiyoo keenyaatti osoo hin ce'in obboloonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa jira. Ani Hayyuudha. Chaanala koo kana haga yoonaatti subscribe kan hin goone yoo ta'e subscribe jettee ishee diimattu sana erga tuqxanii bukkee kan jirtu mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu sana tuqaa achi ol kan jedhu isiniif dhufa. Isa tuquudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Itti aanee maatiin koos ta'e warreen haaraa dhuftanis ta'e laayik tuquu hin dagatina. Laayik yoo kutan ani baay'een gammada nan jabaadha jechuudha. Gara fuulduraattis barnoota kanarra ol faayidaa qabeessa ta'an qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf egaa namni viidiyoo kana daawwattan kamillee laayik gochuu hin dagatina. Laayik tuqaamuma. Itti aanee gara barnoota keenyaatti osoo hin seeniin barnoota kana yookaan viidiyoo kana kanan qabadhee isiniif dhufe akka ittiin of eeggattanii fi akka barnoota irraa barattaniif isinii qabadheen dhufe malee miidhaadhaaf yookaan balleessaadhaaf dhibee biraadhaaf akka hin fayyadamne asumaan dhaamsa koon dabarsaa. Yoo isin waan gaariidhaaf fayyadamtan waanuma gaariif ta'a. Yoo isin waan yaraaf fayyadamtanis akkuma sana waan yaraa ta'a. Kanaaf amma gara viidiyoo keenyaatti ni seenna. Gara viidiyoo keenyaa gaafa deemnu maaliin fayyadamnee akkamittiin wanta kana hojjechuu dandeenya jettanii yaaduu dandeessu. Eegaa anis kanaaf deebii isiniin kenna. Appilikeeshinii fayyadamnee kunoo akkuma asirratti agartan seeyichiisedha maqaansaa. Appilikeeshinii kana fayyadamnee kaameraa mana madaamii keessaa yeroo baay'ee obboloonni shamarran keenya mana madaamii ta'anii baay'ee rakkatu. Bilbilallee haasa'uudhaaf wantoota isaan dhorkan irra yeroo gaanni jira. Kaameraa dhoksaa kana sodaatanii jechuudha. Kanaafuu isaaniif gaarii ta'a jedhee yaadarra caalu. Egaa appilikeeshinii kana eessaa buufannee akkamittiin buufannee itti fayyadamna yaada jedhuuf boodarra isinittiin agarsiisa. Amma gara viidiyoo keenyaatti ni ceena. Gara barnoota keenyaatti obsaa fi xiinxallii guddaadhaan na hordofa. Egaa appilikeeshinii keenya yeroo tokkoof ni banna jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii ajaa'ibaadha. Fageenya irra teenyee akkamittiin kaameraa bilbila namaarra jiru akka xalafuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kun asirratti maal jedha take remote group picture and videos using your phone jedha. Bilbila lama fayyadamtanii fageenya irratti picturii yookaan suura namaa akkamitti akka ilaaluu kaasuu dandeessan kan isinitti agarsiisudha. No internet connection is needed. Connection internetii kan hin barbaannedha jechuudha. Kanaaf warreen akkasii kana waa'ee appilikeeshinii kanaa kan ibsudha. Dangootanii bira dabartu yookaan achi immoo iskiipii gootanii bira dabartu jechuudha. Amma ni dangoodhee bira darbee isinitti agarsiisa jechuudha. Erga gama kana dhuftanii tokko tokkoon alloo gochuurra alloo ol isheetu kana tuqnaa jechuudha. Sana booda kunoo akkuma agartan diskiripshinii kana fedheera alloo goona jechuudha. Kuna kanas itti aanee ammas alloo goona, itti aanee alloo goona, itti aanes alloo goona jechuudha. Erga yeroo afur alloo goonee booda akka jirutti nuu banamaa jechuudha. Sana booda lokeeshiniis nu gaafata in abilii goona. Isiniin gaafachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu in abilii iddoo itti kana tuqna. Sana booda lokeeshinii kana ni bannaa jechuudha. Itti aanee gara boodaatti deebina. Amma kun haala ajaa'iba ta'een nuu banee jira. Kana booda wanti gochuu qabdan tokkollee hin jiru. Ofuma isaa yeroo haala kanaatiin fidu akkuma nama siisheerii irraa waa dabarfachaa jirutti jechuudha. Siisheerii ishee durii faayidaa garaagaraa irraa dabarfannutti searchi godha. Yoo fakkeenyaaf security kaameraan jiraate akkanatti searchi godhee ni fida jechuudha diivaayisii sana. Sana booda connect gootanii xalafuu duwwaa yookaan hordofuu duwwaadha jechuudha. Irraa of eeguudha jechuudha. Ani egaa security kaameraan tokkollee waan na bira hin jirreef kun akkuma agartan searchi godhaa jira dhabeera. Garuu bilbila kootiin
bilbila nama kan biraa kaameraa isa xalafee isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Egaa ammallee gara bilbila namaa xalafuutti osoo hin seeniin irra deebi'ee kanan isinitti himu wanta kana waa'ee yaraadhaaf hin fayyadamina. Kanaafuu bilbila biraa xalafee isinitti agarsiisa kaameraadhaan na hordofaa. Egaa daawwattoota koo akkuma isinitti himee bilbila koo kanaan kaameraa bilbilaa kana xalafee yookaan hordofee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtani bilbilli inni kun kaameraan isaa kunooti kan mataa isaati jechuudha. Kaameraan inni kun kan of danda'ee irratti hojjetamee jirudha jechuudha. Kanaaf kaameraa isa kana bilbila koo isa kanaatiin nan hordofa jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana lamaan isaa irratti caanuu nu barbaachisaa jechuudha dursa. Erga lamaan isaa irratti caannee booddee bilbila isa kanaatiin hordofnaa jechuudha. Egaa kun akkuma feesii kana irratti argaa jirtan appilikeeshiniin lamaan isaa irrayyuu ni jira jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo tokkoof banna jechuudha. Akkuma isinitti hime bannee booda erga keessa seenne kaameraa bilbila kanaa xalafnaa jechuudha. Erga akkasitti keessa seennee booddee search godhee wal fida jechuudha. Divaayizii kanaan search godha moodela isaanii waliin. Amma walumaan ilaalla. Kunooti gaamma akkuma asirratti agartani inni kun Tekno WT jedhee fidee jira. Faayila sanaa jechuudha moodela isaa. Inni kun immoo Tekno WX4 Pro jedhee fidee jira. Kanaafuu ani Tekno W2 kana waan hordofuu barbaaduuf connect isheettu kanan tuqaa jechuudha. Itti aanee kunooti ergan connect tuqee booda asiitii accept akkan godhuuf na gaafate jechuudha permission. Sana booda accept godha. Itti aanee kunooti waiting jedhee fidee jechuudha kun kaameraa. Generally kaameraa sana akka jirutti naa fide jechuudha. Kanaafuu isa kana lafa kaayeen jechuudha. Bilbila koo isa kana lafa kaayeen isa kana immoo iddoon barbaadu yoon geesseyyuu kaameraa isa kanaatiin nan hordofa jechuudha. Manuma taa'ee mana taa'ee iddoo barbaade adeemu namni sun akkasitti itti kennee fuudhee gaafa deemu iddoo barbaadetti nan hordofa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ila isa kana isuma kana duwwaan sochoosa ilaala kaameraa isa kana. Kun ala kanuma isa kana irratti agartu jechuudha isin. Ela isa kana oliif gadi naannessa la ela daawwattoota gola akkuma agartan kun ilaala. Kaameraan kun iddoo isaa taa'aa jira, inni kun immoo oliif gadi naanna'aa jira jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii ajaa'ibaati kan nama fayyadudha, faayidaa qabeessadha. Ila amma gara kaameraatti selfii jechuudha gadi deebiseen fida messaging kaa nan fidasi kaameraa qabale. Kunooti egaa daawwattoota akkuma agartan baay'ee appilikeeshinii ajaa'iba ta'edha dhugaa. Baay'ee itti fayyadamsa salphaa ta'e faayidaan isaa guddaa kan ta'edha jechuudha. Ila kanarra quba koon kaamma ila quba koon rankaa kun akkuma agartan isa kana irratti argamaa jira jechuudha. Kanan xalafeeru isa kana xalafeen jira jechuudha. Lala gala. Egaa daawwattoota koo akka itti gammadanii irraa barattanii abdii guddaan qaba. Yoo viidiyoo waraabuu barbaaddu ta'e yookaan suura kaasuu barbaaddu ta'e kun isuma kanarraati jalqabdu jechuudha. Bilbiluma isaa ittiin xalaftan irraati ishee kana bantu jechuudha viidiyoo barbaaddan. Sana booda jalqabeera jechuudha. Namni sun iddoo barbaade baatee deema isin viidiyoo waraabaa jirtu jechuudha. Yoo immoo dhaabuu barbaaddan kunoo kanuma deebistanii tuqxu jechuudha isin achi deebistu irraa. Yoo immoo suura kaasuu barbaaddan kunoo akkuma agartan iddoo kana tuqxu jechuudha. Egaan daawwattoota koo kanarraa olii viidiyoo isinitti dheeressuu hin barbaadu, gabaabsuun barbaada. Kanaaf ofii keessan yaaltanii ilaaluu dandeessu. Amma kun bilbila koo kanaan kana xalafeen ka'ee jechuudha. Isinis akkasumatti xalaftanii hordofuu dandeessu jechuudha. Egaa daawwattoota koo barnoota isin argaa ooltan akkuma isin agartanidha. Akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Dabalataan shamarran keenya yookaan obboleewwan keenya warreen mana madaamii jirtan keessattuu baay'ee isin gargaara. Kaameraa akkuma amman isinitti agarsiisee ka'e kanaan search gootanii security kaameraa isinii fida xalaftanii hordofuu dandeessu jechuudha. Wanta gochuu qabdan gootanii waan irraa of eeggachuu qabdan immoo irraa of eeggattu jechuudha. Malee
haggochuun hin danda'amu yookaan balleessuun hin danda'amu jechuudha jeneraalii. Kanaafuu hedduu isin gargaaredha yaada. Appilikeeshinii kana bakka kamii arganna jettanii yoo kan yaaddoftan ta'e ittiin dhiphatina amma bakka isin itti argattan isinittiin agarsiisaa jechuudha. Play Store keessan keessa dhuftu itti aanee say cheese jettanii search gootu jechuudha. Say cheese jedhu walirraa osoo hin butiin. Kunooti egaa daawwattoota koo akkuma agartan say cheese remote kaameraadha. Kana jechuun kaameraa fageenya irra jiru akkamitti akka ittiin to'atamudha jechuudha. Kanaafuu daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Eegaan viidiyoo koo kan guyyaa irraa xumureen jira. Hamma yoona warreen laayikiin goone yoo jiraattan laayik tuqaa. Obboloonni haaraa taatanillee akkuma dura isinitti hime sabiskiraayib yoo hin godhin jiraattan sabiskiraayib tuquudhaan gurraachisaa jechuun barbaada. Egaa viidiyoo kan biraatiin hamma walitti deebinutti yaada qabdan kamillee koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin haga wal agarrutti nagaan naa tura.